Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aa immoo sagantaan keenya akkuma beekamu fayyaan dhabinaa kan jedhu torbanitti yeroo adda addaa waa'ee fayyaa ilaalchisee kan isiniif dhiyeessu ta'a. Guyyaa har'aa immoo kan waliin ilaallu haati ulfaa ji'a booddee dudgaan ciisuun dhorkadha moo dhorkaa miti kan jedhu waliin ilaalla. Tokkoffaa irratti ji'a booddee akkuma beekamu gadameessi daa'ima baatu wayita guddachaa deemu ujummoo gurguddaan dhiiga kan karaa keessaa oliif gadi darbu wayita dudgaan ciisan waan cufamuuf hamni dhiiga gara onnee fi akkasumas gara daa'imaa deemuun irrata. Kanaaf dudgaan ciisuun dhorkadha. Wayita kana mallattooleen yeroo haati ulfaa tokko dudgaan ciistu mallattooleen haadha ulfaa kanarratti mul'atan garmalee dafquu, asii ol jedhu yookiin balaqqamuu, mataan dhukkubuu, onneen garmalee dhahachuu yookaan rukuttaa baay'ee dabaluu onnee isheetirraatiin mallattooleen kun ni mul'ata. Akkasumas hamni dhiigni gara daa'imaa deemus waan hir'atuuf daa'imni miidhamuun carraa olaanaa qaba jechuudha. Yoo deebi'anii gara ciisicha bitaa yookiin daqiiqaa 5-10 gidduutti dudgaan ciisnee mallattooleen kun yoo nutti mul'ate daqiiqaa 5-10 gidduutti cinaacha bitaatti yoo ciisne furmaata dafnee argachuu dandeenya. Akkuma asirratti ifa isinitti ta'uuf isiniif barreesseera, baay'ee isinitti hin dheeressu, asirraatti dubbisuu dandeessu. Akka hin miidhamneef yeroo hundumaa waa'ee ilaalchaa yookiin mana yaalaa deemnee qorannoo isaa akkamitti akka ciisuun nurra jiraatu, maal gochuu akka nurra jiraatu, bishaan hammamii akka dhuguun nurra jiraatu, wantoota kanaaf barbaachisan hundumaa gaafachuun dirqamadha jechuudha. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Fayyaan dhabinaa sagantaa keenya fayyaan dhabinaa kan jedhu irratti waan gaaffii barbaadan gaafadhaa inni turre torbee darbees nu gaafachuu dandeessu. Wantoota fayyaa irratti akka isin hojjedhu yoo barbaadan na gaafachuu dandeessu. Galatoomaa ulfaadhaa. Fayyaan dhabinaa.